السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجازرتو الشمار كفوني لما نورما هندي كيسانو وروني أمان تابرا هردفتن هندي كيسانو بقى نجان زراتني بقى جراتني سنين جرتشا وروني ماتي نونتي ماتي نفتا سبسكرايب لايك شير نوغوچو هندقتنا سنين جنة itti aansuudhaan immoo har'a maal dalagu hennaa yoo jettan har'a bashaameen dalagu hennaa bashaameen dalagu hennaa meen waliin daawwadhaan waliin dalaga maal qopheessitee jirta maal dalagutti jirta jechuun keessa waan hin oolle jechuudha. Har'a waan ajaa'ibaa isinii qopheessee jira bashaameen isin hojjetudha. Asitti shunkurtiin hin jirti shunkurtii cicciradhee jira asitti kaa'adhee jira ciruu hedaa jechuudha. Asitti shunkurtiin adiin hin jira jechuudha. Itti aansuudhaan shunkurtii kennaa cirannee geessinee yoo jennu jechuudha. Kan itti aanu dammoo walumaan hordofne walumaan laalla akkana isinin jaan waliin tura. Kun akkuma agartan shunkurtii kennaa akkanatti shidannee jirra geessinee irra kaa'annee jirra itti fufasaniin booda. Akkanatti zayitii ittiin goone shunkurtiin dura haa akka shidamtuuf jechuudha. Eega shidamteen booda xiqqoo isii bishaan isii maxaxxa yoo gootee jette itti deebinee zayitii itti goona jechuudha. Kunoo shunkurtii keenya akkatti shidannee jirra. Amma qimamii ምናምን itti goone walitti deebinaa jechuudha. Maal itti godhatta baharaata yoo naan jettan karii itti godha hagana jechuu ittiin baay'isu filfil aswadii itti godhadha. Okay. Akkuma agartan kana saansaa itti godhadha jechuudha. Akkuma agartan kana saansaa itti godhadha. Asitti bishaan danfaan hin jira. Bishaan danfaa kana keessatti zayitii itti buufanna jechuudha. Makaroona itti godhu waan hennuuf. Okay. Makaroona waan itti godhu hennuuf jechuudha. Lo'ona kana godhu edha makaroona isin waan qabdan gochuu hin dandeessanii jechuudha. Waan akkasiiti. Egaa akkanatti shunkurtii fi haamii hundaayyuu itti naqne akkanatti shidanii booda amma maal itti naqna foon daakkamaa jechuudha. Foon daakkamaa namni wallaaltan hin jirtanii foon daakkamaa kana itti naqaa jechuudha. Okay. Foon daakkamaa kanatti naqee waliin dha'ee bilchaataa jechuudha. Agasiin waliin daawwadhaa isinin jenna bashaameen hojjetu hennaarra. Kunoo akkuma argitan jirana kanatti nu bilchaatee jira amma. Bilchaatutti jira. Argitanii bilchaatutti jira. Maashaallah tabaarakallah. Makaroona illee bilchaatee jira. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Nu faana tura. Distii keenya irratti maal itti goona zabda itti goona. Zibda warri hin qabne zayitii itti godhuun mirga keessanii rakkoo hin qabu. Ani garuu zibdeedhaan dalagaa. Distii keenya amma faadii akkanatti qopheeffannee jirra. Zayitii yoo zibda hin qabaatiin zayitii itti godhachuu hin dandeettanii. Ani garuu zibdeedhaan dalagaa jechuudha. Akkuma agartan zibdaan kun baquutti jira. Zibdaan eega baqee booda maal gootanii waan itti gootan jechuudha. Daakuu adii jechuudha. Daakuu adii qamadii jechuudha. Itti gootanii achiin akkas asitti akkanatti zibdaa fi onna
duqeetii isaa jechuudha daakuu isaa akkanatti sirriitti waliin dhooftanii akka isin jalaan kurkufanii ani amma harka tokko waan ta'eef na jalaa kurkufchiin zee aannan itti naqanii aannan ka walitti makame jechuudha aannan kun asittiin qaba aannan jechuudha aannan kawannaa ta'e kun aannan itti naqee jira amma kurkuffaa isaa sirriitti balleessa jechuudha maaliif harka tokko waan ta'eef reef xiqqoo akkanaan na jalaa kurkuffatu ta'ee ture amma garuu akkanatti onnacha aannan isa wannaadha isa paawudarii jechuudha aannan paawudarii bishaan wajjin gootaniitiin itti gootanii jechuudha ani bishaan ka makaroona fudhadhee bishaan biraa hin fuudhanne jechuudha isinillee makaroona bishaan isaa oo barbaadan immoo bishaan natsaatti gootuu dandeettanii jechuudha እና akkanatti haga inni takattakee jirutti waliin daawa kun akkanatti waliin dha'ee jira soogiddaatti godhadhee bahaara bilbila asii walitti godhadhee jira keessatti mi'aawtu jechuudha akkuma agartan kana amma haga tiktik jedheetiin injootti furdata ganaama bishaanii isinitti agarsiisa akka inni itti furdatee dhufu jechuudha kunoo laala akkanatti waliin dhooftanii gizeenni akkanatti bilchaate irraa buustan jechuudha amma kun ga'ee jira jechuudha kunoo amma akkuma agartan isa kanallee asitti jaahaza goolee jirra foon jechuudha asitti immoo hunuma akkuma argitan soosa reef hojjedhe jechuudha aannan kana jechuudha amalaagaa 6 fi kubbaayyaa 2 bishaan jechuudha la kubbaayyaa 4 bishaan isa kana 6 gootanii onna jechuudha duqeetiitti gootan duqeetii jedhee daakuu jechuudha afaan kennan yaa duqeetiin afaan amaariffaadha daakuu adii jechuudha itti gootanii zabaadii wajjin walitti akkanatti hojjetan jechuudha qal'aallee baay'ee akkasiin jalaan qal'anne furdaallee akkasirratti sin jalaan furdanne jechuudha akkam goona makaroonaan asin jira daawwadhaame daawwadhaa isin jaa makaroona jalatti illee hin naqannaa jechuudha jalatti hin naqannaa achiin booda akkamitti akka goonu walumaan daawwannaa kanatti jalatti naqannee jirra jechuudha jalatti naqannee jirra achi booda dammoo kana sirriitti tartiibatti goona jechuudha akka inni gulana nu jalaa hin caccabnetti jechuudha akka qullaa bootaa hin jirre akka hin taane jechuudha akkasitti tartiibatti goone achi akkanatti foon isaa itti goonaa jechuudha foon isaa tartiibaan akkasitti itti goona jechuudha isin waan guddaa yoo siiniyyaa guddaa ka gootan taate hagaan godhe kanaa miti san caala gochuu qabdan jechuudha wanna qopheessitan kana caala qopheessuu qabdanii ani garuu siiniyyaan kiyya xiqqaadha ka itti dalagu kun waan xiqqaa ta'eef jechuudha saniitiin ani waan xiqqoo hojjete jechuudha shunkurtiin kiyyallee xiqqaadha foon kiyyallee xiqqaadha jechuudha እና isin eessa isin nama maatii haga qabdanii jechuudha maatii haga qabdanii laaltanii qopheeffatan jechuudha waan qopheeffatan jechuudha እና warroonni nyaatan dalaguun jettanii dalagaa dhiistanii mana keessan taa'ina batalay warri alatti dalagdan jechuudha baay'inaan ijoolleen ala dalagdu ani nyaata hin danda'u jettanii manatti taa'utti jirtan qulqullina qofa bichaa barbaaddanii jechuudha arabii dammoo qulqullina qofa bichaa hin barbaadduun beekanii akkuma gizee mana xalabaatitti hojjennu sanitti osoo hojjennee bareedaa isin ja'a akkanatti goone eega makaroona keessan akkanatti qopheessitaniin booda isa kana itti gootan jechuudha okay bakka hundaa akka fudhatu jechuudha bakka hundaa akka fudhatee ga'u jechuudha
akkuma argitan akkanatti itti godhee jira. Ani xabaqa takkitti qofa bichaa godhee yaani tartiiba takka qofa bichaa godhee sinsiiniyyaa guddaa yoo qabaattan tartiiba isaa lamarratti gootuu dandeettani. Ani garuu takkitti bichaa godhee kana ni beeytanii jeetiin abdadha. Jibin jechuudha. Kunoo jibina kana jechuudha. Warroonni walaaltan hin jirtanii chiizii jechuudha. Chiiziin beeytanii jibina jechuudha. Mozzarella jedha. Mozzarella chiizii kana itti bitattanii irratti godhattan jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana kanatti irra naqattan jechuudha. Chiizii kana irra naqattanii. Kunoo amma akkanatti chiizii irratti naqannee jirra. Jibni jechuudha. Chiizii mozzarella jedhanii kun warri Arabaa akkanatti hojjettanii jettaniitini bakka akkas jettanii. Kunoo amma immoo itti aansuudhaan furni keessa kaa'annaa jechuudha. Achiin booda immoo waan ta'u walumaan daawwannaa jechuudha. Furni keenya banannee jirra jechuudha. Amma siiniyyaa keenya finne keessa kaa'anna. Kunoo akkuma argitan kana amma as keessa kaayannee waan ta'u walumaan daawwanna. Bashameenin kiyya kunoo akkanatti bareedee bahee jira. Isinin ja'a kunoo bashameen akkanatti bahee jira. Maashaallah tabaarakallaa jedha. Kottaa haa nyaannu isinin jedha.